Saabota tabi'oota hundumaa hundarra jiraatu ahli diin islaamaa muumintoota kennuu gargaar yaa rahmaa. Hordoftoota Arsii Orochuu jalatti argamtan weelkaam hordoftoota kiyya ashama argamuune bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii kadhumaan qabni isin biraa jiraatu alaaf biyya keessaa naanna'ee jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe Pixlaappii keessa seennettiniin akkaataa tambanalii yuutuubii fillafiitii kaayannu warroo tambeeneef jechuudha. Pixlaappiin isii kana warroota kabeeytan immoo sheer godha kan been irraa fayyadamu warroonni yaada banatu qabanii akkasumas Pixlaappii keessa seenna warroonni yaada banatu qaban irraa fayyadamanii habaratanii kan been illee habaratu yuutuubii banatee akkaataa tambanalii rakkaatan kan dhibe kan dhabamu. Kanaafuu yeroo walaan hunduu viidiyoo tokko banannee wantoota hanqina baay'ee kan beenatu jira. Kanaafuu akkaataa yuutuubii awwala gadi dhiisaniitiin tambanalii osoo irraan kaayin gadhiifame amma immoo haaluma salphaan yuutuubii istiidiyoo keessa seenaniitiin yuutuubii istiidiyoo warri hin qabne gadi buufadhaa qabdan immoo irraa akkasitti fayyadamaa isiniin jira. yuutuubii Pixlaappii keessa seenneetiin haala saayizii yuutuubii kanaan qopheeffannaa. Eegas suuraa tambanalii yuutuubii dhimma wal fakkaatu saniin viidiyoo wal fakkaatu saniin irraa fillafiitii kaachuu barbaanne qopheeffannaa. Eegas tuqa sadii tana tuyna eda'uu fakkaatu tana from gallery bakka jettu tana tuyna. From gallery tuyneetiin suuraa barbaannu san fidannaa jechuudha gallery keenya keessa. Select bakka jettu tana tuyna. Saayizii yuutuubii irra galfanna 16:9. Eegas raayitii goona jala kana kan jiru jechuudha. Akkasitti fida'eetiniin jira. Ammalleetti deebi'eetumaan bakka iddoo sanduuqa suuraa barbaadetti dabalachuu barbaade image size bakkuma jettan deebi'eetu qaba. From gallery dhiifama. Select bakka jettan tuqa. Saayizii 16:9 kan yuutuubii tuqa. Raayitii godha. Ammalleettuma deebi'ee hanga fedha kenna jechuudha. Raayitii goona.
Okay, from gallery. Haala kanaan qopheeffannaa jechuudha banalii irra kaa'annu. Okay, amma deebi'eetiniin bakkuma tana gadi qabneetiniin dhimma viidiyoo tambanalii sanii irra barreeffannaa. Okay, bakka kana next kanatti ta'edha. Dhimma viidiyoo sanii barreeffannaa. Okay, amma dhimma viidiyoo sanii barreessine tambanalii gubbarra kaa'annu san jechuudha. Gurguddisifatuuf isa kana tuyna. Okay goona. Kun amma as nu dhufeetiniin jira. Jaalama kana deemetini akka kana tuyna. Okay, gurguddisuu barbaanne isa kana tuyna. Right goona. Okay, ammallee walitti barbaanne walqixxeessuu barbaanne jidduu galchina. Okay, ammallee jala kana deemnee gurguddisuudha. Anas kun immoo qalamii bifa barbaaddanii irra gaafattanii isa kana barbaada. Okay. Right butanii keessa gaafatanii qubee gurguddisuu barbaadan isa kana filadhaa. Isin kafeetan filadhaa qubeedhaan as keessaa barreeffama isinitti tole jechuudha. As isa irra tuqeetiniin jira. Okay butanii okay asillee dhuftanii barreeffamni keessan akka miidhaguuf right butanii okay kana ammallee qalamii dibuudha duuba isaa jechuudha. Okay, haala kanaan barreeffama kana
kanatti qalamee bifa barbaadan gabaasan isa kana barbaada. Haala kanaan tambanalii qopheeffannaa jechuudha. Kan lafiitii kennu warroota hin beekne jechuudha. Haala kanaan tambanalii kenna qopheeffannee barreessineetiniin barreeffama barreessinee suuraa dhimma viidiyoocha irratti hojjetu yennuu sanillee haala kana ol qixxeeffannaa. Egaa haala kanaan qopheeffannee geessinee egaa hordoftoota kiyya seef godhanna. Kunoo seef iddoo tana iddoo eda'uutti aantu tana tuuneetiniin seef godhanna gaalarii keenya keessatti jechuudha. Bakka yuutuubii qopheessinee gadi dhiifneen booda filafiitii kaayannaa jechuudha. Haala kanaan seef imeejii godhanna. Seef gaalarii keessatti kana godhanna. Okay, seef godhanneetiniin jirra. Beeksisni dhufa isin keessaa baya akka seef godhanneetiniin jirra. Okay, amma YouTube studio irra deemneetiniin akkaataa irra kaatan isinitti argisiisaa jechuudha. Amma YouTube studio namni hin qabne immoo gadi buufadhaa. Ka qabaatanii immoo tambanaliin isin dhibe akkasitti irra haasanii irra kaayadhaa. Warroonni YouTube banatuuf yaaddanii fi ka banattanii wanti isin dhibe jiraate irraa fayyadama isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akka nama viidiyoo duraan gadhiiseetiin tambanaliin akkaataa irra kaatan na dhibe deemeetiin irra kaayadha. Haaluma salphatti YouTube studio keessa seentanii bakka tana tuqxanii viidiyoon keessa muluun isaa ol yaa'a. Ka tambanalii irraan kaa'ee ilaaltaniitiin irra kaa'attanii anama ka duraan tambanalii isaa filafiitii kaa'amu irraan kaa'an irra kaayadha. Asii orochuu ka jedhu asumaan like, share, subscribe godhaa YouTube kiyya na jajjabeessaa isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa nama viidiyoo kana duraan gadhiiseetiin tambanalii irraan kaayannee amma tambanalii irra kaatuudha. Haaluma salphatti jechuudha. Viidiyoo duraan gadhiistanii tambanalii hin qabne jechuudha. Okay, nama YouTube kiyya irra gadi tuqeetiin jira. Kun iddoo qalamaa kanarra tuqxanii egaa YouTube irra gadi tuqxanii iddoo qalama kanarra gadi tuqxanii okay. Ammallee deebanii iddoo qalama kana tuqxanii kun haala kanaan isinii fida. Azaanni bayeetiin jira dhiifama hordoftoota kiyya. Bakka sana tuqeetiin tambanalii irra kaachuu barbaachisan irra kaa'adhaa jechuudha. Okay, isinillee akkanuma fayyadamtanii tambanalii qopheeffadhee isiniin qabu irra kaa'adhaa. Tambanalii isa kana gaalarii keessa jira jechuudha. Okay, iddoo select jedhamtu tana tuqaa. Kanaama tambanalii qopheeffadheetiniin gaalarii keessa qabu san haaluma salphatti fideetiniin irra kaa'adhaa jechuudha. Kana dan bakka jettu tana isin mul'atti jedhee yaada iddoo xiyyaa kana dan bakka jettu tana egaa tambanalii kana gaalarii keessa tuqneetiin irra nuu kaa'ee jira. Kun haaluma salphaan YouTubeen kun tureetiniin jira. Ka duraan gadhiise tambanalii irraan kaa'annee jechuudha. Yeroo sanitti hin beeku na dhibe amma alhamdulillah naagareetiniin jira. Akkanuma isinillee warroonni akkana isin dhibe haala salphaa YouTube studio keessa seentanii
yuutuubii duraan gadhiistanii kan bananii hin qabne irra kaa'attan dan bakka jettu tana dan bakka jettu sana tuqaa kunoo ammallee saayif bakka jettu tana tuqaa isa kana jecha amma kunoo saayif godhadheetiniin jira yuutuubii kiyya saayif godhadheetiniin jira irra kaa'ee jira profaayilii isaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Viidiyoo kiyya asumaan warroonni haaraa taatan subscribe like share godhaa. Nagaatti hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura. مما نوتلجي يا الله نسردان نملكسي كرانكي تجالا